Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif haa ta'u. Kun sanbata xiqqaa yeroo kana gaa yeroo hundumaa kan isiniif dhiyaatu sagantaa kichuuti. Sagantaa kichuu keenya har'aatiinis daa'ima qaxalee tokko qabannee dhiyaannee jirra. Daa'ima kana wajjiniin wal barree wajjin taphachaa turtii wajjiniin taasifna. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Kamati? Naguma. Jirta? Naguma. Nagaa. Maqaan kee jira? Maqaan koo Moaz. Moaz. Mo'aas. Mo'aas eenyu? Moaz Zarihuun. Zarihuun? Mo'aas jechuun maal jechuudha? Moaz jechuun Arabiffadha. Arabiffa? Eessatti dhalatte? Jummatti dhaladhe. Jechuun maal fi maqaa Arabiffaa si moggaasa jedhee? Musliima ture dur kanaaf. Okay. Beektaa reeka isaa afaan Oromooti afaan keenyatti? Hin beekonu. Mo'aas. Sitti maal hin beekan? Jechuun yeroo Namni baay'een innaan hawaamu Moaz ilmi Jabal naan jedha. Moaz ilmi Jabal. Ilmi Jabalee? Ilmi Jabal. Ilmi Jabalee? Maal jechuun? Amma fakkeenyaaf Moaz bakka Moaz ilmi Jabal naan jedha malee anu hiikasaan beeku. Ilmi Jabalee jechuun sin beektu Mo'aasis ilmi Jabalee sin beektu? Ilmi Jabal kun amma maatiin kee? Maatiin keessatti namni takka? attam. Takkaayi? Jechuun atis gaafattee beektu moo maalis itti himamne moo jechuun amma amantii musliimaa keessatti maqaa baay'een sirriidha afaan arabiffaa moggaafama. Garuu hiikasaa beeku ijoollee baay'een. Garuu yoo Moaz ilmi Jabal naan jedhanu macheemi Moaz ilmi Jabalii kuni Amaariffadha malee Oromoffaa miti. Okay. Moaz ilmi Jabaliin kuni ilmi sun abjuudha jechuun danda'a. Ilmi isaa abjuudha? Ilmi sun abjuudha. Okay. Jabal jechuun immoo Jabaluma jechuudha. Ilmi yoo ta'u arabiffaan si himan ilmi isaa. Maal eessa? Arabiffaan bakka Jimmaatti dhalatte? Eessatti guddatte? Jimma waggaa 11 naannoo kanarratti dhufee as Finfinnee. Finfinneetti galte? Okay. Akkamitti dhufte gara Finfinnee? Jechuun maatii namaa dhuftanii moo maaltu? Gara Finfinnee kana mudaa baay'ee narra ga'ee jira. Okay. Durii naan biyya jiraadhu abbaan kootii fi harmeen kan kololanii turani. Innaa gargar baanii turani bakka adda walirra baanii. Okay. Harmeen koosii akaakayyuu koo buqqeedhatte. Innaa atuma jennu mucaan obboleettii harmee kootii immoo Addis Ababaa dhuftee turte. Innaa kottuu namni jettee waamtee turte. Eenyu siimoo harmee kee? Harmee koo. Okay. Innaa harmeen kan koo waa yaadaan beektee deema yaada. Na dhiiftee dhufuutti cimee na fudhattee dhufte as. Kan dhufeen boolee bulbulaan gale. Boolee bulbulaan raanumaan galuu atuman jedhu haala Finfinnee kana bare. Achumaan bakka asumattan guddadhe. Harmee kee wajjin jiraattaa jirta moo? Harmee kan koo miti wajjin kan jiraadhu. Innaan boolee bulbulaa sana ture harmeen kan koo mana namaa hojjete turte. Innaan ijoollee Jimmaa jira bukkeen jiraadha ture. Innaa atuma jennu bakka mucaan kuni mucaa tokko safara boolee bulbulaa sana keessaa safara sana keessaa mucaa tokko wajjin ol loleen biyyatti qabanii nagashan. Jimmaatti? Jimmatti nagashanii Jimmatti sargiin galee booda sooma Ramadaan jechaadha. Sooma kan jara musliimaa jechaadha. Isa ture isa keessa qophaa kan kootuman jiraadhu. Ergaas dhuftee deemteetidhaan? Ergisaasii? Argii Finfinneedha nama wajjin ol lolee Jimmaatti deemte? Jimmatti nagashanii argan tanaa sotuun qophaa kan koo jiraadhu. Innaa harmee kan koo immoo Jimmaa dawwalanii harmee kootiin bishaan naannoo keenya jira. Bishaan kan daakan. Innaa bishaanitu nyaate jedhanii waan baay'ee fakkeessanii itti himani. Harmee keetti deebisanii? Harmeen kan koo asii fiigaa dhufte Jimmatti. Innaa maal akkam goota maaliif mucaa kan koodhaan jettee na sossobdee ammas Addis Ababaatti Finfinneetti na fidde. Innaa atuma Finfinnee jiraadhu atuman jiraadhu atuman boolee bulbulaa jiraadhu guyyaa tokko boolee bulbulaa boolee madaalamii deema jedhee daaskii qabadhee naan boolee madaalamii deemu biyyi narkaa badee beektaa? Sagolatti deemte? San jiraan jedhee narkaa badee man jedhu Amaariffaan immoo xinnoo tola tokko beeka. Abbaati ወደዚህ ነው ወይስ እንደዛ ነው ይላል በታ gara harmee keetti tan si deebisa erga amma kana haasofneeti jalqaba harmee kee wajjin
boolee jiraachaa turreetti. Achi biyyatti galtee deebite. Injiraanne. Erga biyyatti galtee deebite harmee kee wajjin jiraanne? Injiraanne. Injiraanne? Maaliif? Harmeen kee meessa jiraatu? Harmeen kan koo mana jiraatu. Mana namaatii hojjetu? Achuma hojjetu jechaadha. Walii wajjin jiraachuudhaaf isin mijanne jechuudha. Kanaaf atis jireenya qofaa kee jiraachuutti deebite. Barumsa kee akkamidha? Barumsa kutaa meeqa keessatti? Barumsa nan biyya ture. Atuun yoo wanti hunduun kun atuun mudata ture amma sagaleen ture. Kutaa sagalee barata ture? Kutaa sagaleen barata ture. Garuu arginu as Finfinnee dhufe kutaa tokko baradheera. Kutaa tokko baradheen lama baradheen sadaffaa irratti darbuu jedheetan bakka arginu sadaffaa irratti darbuu jedhee immoo mucaa harmee obboleettii harmee kooti biyya alaa turte isiin dhufe. Innaa isii wajjin atumaan jiraadhu manni barumsaa kun narraa fagaatee baay'ee kutaa sadaffaa irratti darbee jechaadha. Narraa fagaatee. Sadaffaa jechuun lafa jimmaadhaatti dhaabdee dhuftedha moo kutaa sadii isuma sadiidha? Asumatti kutaa tokko lama jedheen sadiitti seene. Tokko kaatee jalqabdee? Innaa narraa fagaatee as karaa 18 godha ture. Innaa achumaan jiraadhu isheenis barumsa kanatti duraan jirtu narraa fagaatee hin danda'amne jechaadha. So barumsa kee achuma irratti dhaabdee ergasiitiin barumsatti deebine jechuudha? Barumsa kan achuma irratti dhaabeen achuma irratti hin dhaabee jechaadha. Mee abbeen kee eessa akka isaan jiran beektaa? Abbeen kan koo biyya lafa kanarra hin jiru. Du'aniiru. Ergaa harmee kee wajjin gargar baanii booda? Mee egaa har'a sagantaan keenyallee sagantaa jabaa akkasiin turre waan jajjabaadha kan haasaa jirru. Maatiin amma akkasii ati amma jireenya amma umurii kee kanatti waan baay'ee dabarsiteetta waan baay'ee sagarteetta. Waan baay'ee jireenya baay'ee dabarseedhaan jireenya koo kana keessatti. Ambaasu'ee jireenya amma fakkeenyaaf namni baay'ee maallaan jira beektaa? Ati hoggaan kee meeqanaan jedha. Anamma Gimbootii 22 dheengaddaan 15 goote. Argattanaas 14 tureen 14 jedhaniin. Adaatummaa akkasiin turte 14 taatu. 20 wayii naamni faan taatu ammas naan jiru. Sa'aatii namni akka naan jiru sanarratti baay'een of shakka. Maaliif beektaa? Addis Ababaa keessatti jireenya baay'een dabarsine. Jireenya baay'ee. Mee ergaa sabneetii waan tokko tasii gaafachuu barbaada. Amma garaagarummaan jechuun rakkinni maatii gidduutti mudatu daa'imman irratti baay'ee effektii akka inni qabu ati eenyuun caalaa yoo agarteetta. Mee waldhabiinsa maatii gidduu jiru amma fakkeenyaaf abbaa fi haadhi gaafa waldhabanii gaa'elli namaa gargar diigamu ijoollee gidduutti maal ta'u waan ofirraa agartee irraati muuxannoo qabdu xinnoo isin dubbadhu. Gaa'ela gidduutti waan daa'imman isaanii daa'imman isaanii maaltu gaafa maatii gidduutti rakkinni uumamu jechuudha. Bakka rakkina baay'eetu uumaman gidduu gaa'ela sanaa irratti jechaadha. Sa'aatii jarri ol jibbanii ol lolanii jiran sanatti fakkeenyaaf ijoollee sana namni nyaata kennuuf hin jiru yookiin immoo namni uffata qayyaree fi maal jedhee fi ati akkas ta'e barumsa kee baradhu namni jedhu hin jiruuni. Maaliif beektaa? Gaa'ela sana gidduutti rakkinatu uumamee jira wanta ta'eef rakkinni sun waan uumamee jiruuf ati akkasidha kayitii ganama mana barumsaa deemi namni isin jedhu hin jiru. Maaliif beektaa lamman isaaniiyyuu ol lolanii jiru. Nuuni raanfataniiru. Furuun hin danda'amu waan akkasii garuu amma agarteetti abbaa maatii gidduutti rakkina akkasii gaafa uumamu daa'imman akka miidhamnee fi waliin haasaanii furuun hin danda'amu ta'e adda. Yoo olii galan garuu gochuu hin danda'u. Olii galan alaa galan jedhan. Yoo olii galan iyyuu ala baanis nama wajjin olii galama. Kanaafuu yoo jarri olii galanii daa'imman kun gidduu kanatti miidhamu jechaadha. Meeqa carraa kanaan amma miidiyaarra jirra. Carraa kanaan rakkinni akkasii maatii nama gidduu jiru daawwattoota keenya jiraachuu danda'u. Maatii gidduutti rakkinni mul'anne ganaa sadarkaa walirraa gargar ba'uurra kan hin geenye rakkinni garuu xinnoo mana keessa jiraachuu danda'a. Mee wanti kun guddatee ijoolleenis bakkeetti hafanii rakkinni cimaan akkasii uumamni. Mee waan agarteerra waan beektu irraati dhaamsa dabarsuu barbaadu yoo qabaatte rakkinni kun akka hin uumamnee fi miidhaa isaa sadii beektaa waan ta'eef agarteetta waan ta'eef mee carraa kanaan daawwattoota keenyaaf yaadanii waan keessa kee jiru dubbadhu tosa gara biraatti hin darbu. Wanti suni yoo wanti kun akka hin guddanne barbaadani hin barbaanne ijoollee isaanii sana dhiisanii ilaalu ijoollee isaanii sana ilaalanii dhiisuu hin danda'u.
Maaliif Aktiin beektaa? gochii wayyuu ijoollee ilaalanii dhiisanii furmaatatti barbaaduu hin danda'amu. Maaliif beektaa? Ijoolleen keenya kun bor bakkee tafti, bor maqaa keenya badaa jechuu hin danda'u la. Kun yaada isaanii keessa dhufuu hin danda'a. Kanaafuu naan ijoollee isaanii sana ilaalanii waan irratti ol lolanii fi furmaata kaasanii ijoolleen keenya akkas taati. Borii barumsa baddee mana barumsaa dhiisuu kanarra immoo nu furmaatatti argachuu wayyaa jedhanii yaaduu hin danda'u. Ijoolleen qooda bakka itti faffacaatu. Atileest yoo rakkinichi cimaadha ta'e illee ijoollee isaanii jedhanii furmaatatti barbaaduu hin danda'ama jechuudha. Beekamaadha kun. Daawwattoota keenya akkan wajjin jirtan egaa abdii qabna. Sagantaa kichuu har'aatiin sagantaa daa'immanii irra dabarsinee waan jajjabaa waan maatii wajjin wal ilaallatudha kan haasa'aa jirru. Isinis egaa waan dubbachaa jirru irraa akkasiin waa hubataa jirtan waa barataa jirtan abdii qabna. Egaa jireenyota kana dabarsitee gara fuulduraatti maaltu yaadame amma sadarkaa jirtu kanarraa waa'ee barumsa keessa maal yaadatti deebi'uu barbaadamu? Barumsa kana baasoo amma kan hojiirra jiran hojii naan sin jedhu hojii kan obboleettii kan gargaara. Si'oon jiraataa kan jedhamtu anaaf obboleettii miti maatii guddaadha naaf isheen waan baay'ee galateeffadhaan jechaadha. Waa'ee barumsaa kanarratti immoo isheen usii baay'ee na gorsiti. Yoollee hojii kana guyyaan hojjedhee galgala barachuu nan danda'a. Barumsaa sanaaf haalli siin mijataa jira galgala barachuu. Baay'ee. Maaliif hin baranne maaf hin deebine? Amma hoggaa dhufuun seenaa kana. Hoggaa dhuftuu jalqabu. Barumsa kee barattee maal ta'uu barbaadda? Barumsa kan koo baradhee bakka atuun barumsaa kan koo kana fixadhee warra rakkatan gargaaruu warra waa dhaban kennuufi bakka jireenyuma namaa fataa gochuufi baay'ee ni tola. Guddadduuti argi. Yaa kana irra gahuuf egaa barumsa keetti deebitee barumsa barachuun dirqama ta'a. Egaa waa'ee maatii keessaa immoo baanee as gara qophii keenyaatti adeemnu. Mee ati gaa ammoo umurii kee 15 ta'eera. Waa'ee jaalallee tun sin gaafatan sirna dubbattee turte. Jaalallis qabee beeka? Jaalalli. Isee dhugaa siyaasa humna gaafa. Jaalalli anaanii na qabee beeka. Qabee beeka yaa. Mee akkam ture baay'ee seenaa sana taphachiisi. Jaalala jechuun waan baay'ee sirraa gaa jaalala waa'ee jaalalatti iyyuu. Akkam ture nama kam jaallattee akkamitti jaallattee umurii akkamirratti jirtu jaallattee? Baaswee argiin si'oon jiraataa bukkee dhufee kan jaalalli qabe. Annaan sin jedhu isiirraa na qabe akkasiin jedhu. Manuma si'eetuma jiru jecha asuma si wajjin jiraadhu. Nah, mucaa kamtu? Mucaa kam biraa sika? Mucaa baay'ee bareeddi birattiin. Baay'ee bareeddi. Akkam ture agartee hoo jaallatte hoo? Gaafan dura argu zimmettee na laaltee beektaa? Na laaltee nan ilaaleenis. Na maanni mucattiin na argiti yoo hin jedhanii mucaa tokkoon beekaan egaa jette. Naani atuma jennu ol barree guyyaa lama sadaffaarratti ol barree as mana bunaa zo'ii koofii dhuftee jechaadha. Hojii hojjetu jechuudha? Ol barree maal jennee mucattiin baay'ee natti machaate jetta. Baay'ee natti machaate. Maal ishee jaallatte? Baay'ee namni qaama namaa miti kan laalii kan jaallatu. Mucattiin sun dhuftee onnee kee keessa waan galtee amanii kan jaallattu. Bakka haalli mucattii jireenyi mucattii kolfi isheellee waasaa siin dubbattu illee targaaggaatu wayii waan taateef akkasumatti simmattee fasasettee ilaalta. Hin jaallatti saa isaan irratti. Baay'inni mucattiin jettara. Ofumaa keetii ofumaan deebi'ee si dhiba. Atuman jedhu hangarumaan kana amma bunaayyuu itti namu. Ittiin ta'e beektu si? Ittiin beeku. Beektu rakkati jaallatu ishee? Hin beektu. Dhugaatti akkam ture amma hin jaallattamoonni? Amma hin jaalladha. Dhugaatti? Maaliif itti sodaattamu? Umuriin ishee akkam? Caalti moo si gadi? Dhaabiin keenya illee tokkodha. Yoo illee umricha illee hin beeku malee. Garuu amma umuriin kee
Kanaan namti roman baay'ee siyafa. Dhugaatoo. Yaa waan akkas keessa galuun si amansiisa moo tuun beekin keessa galte moo si amansiisa ammaata moo tuun see gaafattee tole siin jettee maal goota inni tuuf maal sitti fakkaata. Ittuma fuu bakka. Garuu ammatti kureetiin kee barumsa kee hojii kee irra ta'uu qaba. Kun waan beekamedha. Tole egaa lammummaadhaan yookaan sanyiidhaan isaan Oromoo namti qabsoon Oromoo galma hin geenye fa'aa jedhama. Maaliif galma godhu jettee yaadde? Akkuma sila sitti mee olii galan alaa galan jedhan. Rakkoo walii galtee jechuudha. Olii galtee dhaban Oromoo keenyatu olii galuu dhaban maaliif beektaa? Inni kun asirraan adeemuu jedha. Inni sun immoo maaliif kara Jaappaanirraa hin deemnu jedha. Inni kun lakki kottaa Ugaandaarraa hin deemnedha. Atuu immoo tokko kottaa Ameerikaarraa hin deema jedhe hin ta'a tole. Jaappaanii fi Ugaandaan walitti dhufu. Kottaa asumarraan qaxxisaa deemna akkas hin jennu asumarraan qaxxisaa deemnaa jedha. Isa Jaappaanii moo isa Ugaandaa moo isa Ameerikaa dhagaa'uu qaba. Uummata kan gargar qooduu warra fuuldura jirudha jechuudha. Kanaafuu yoo olii galanii dhuguma sabni kun hin sirrataa. Jireenya amma akkas guddii ta'es sirrachuu danda'a. Yoo dhuguma Oromoon kun olii galee hin sirratadha. Wanti hundinuu hin sirrata. Amma fakkeenyaaf Jawaarii hidhamee ture. Amma garuu hin beekne. Arginni bee maaltu ta'e? Zayitiin waddade jedhanii. Achuma jirus sanuma jireenyi sanuma. Oromoon dhuguma yoo olii galee ta'e sabni kun fataa itti dhaabatti. Isa dhugaa dubbachuu fi jarri rakkoon guddaan jiru amma rakkoo walii galtee rakkoo tokkummaadha jechuudha. Tokkummaadha inni beekamaadha maali? Finfinnee hundinuu hin beekamu. Egaa daawwattoota keenya kan wajjin jirtan abdii qabna. Irraa iddoo hundumaa gallee haasaa irraa sagantaa kichuun irraa wal guddatee jechuu barbaadeen. Mammaaksa waan aadaa wajjin wal qaqqabatu waan tokko haasofnee sagantaa keenyas gara xumuraatti finna. Mammaaksa Oromoo keessatti akka abaluun sirbaa morma nama jal'isaa jedhama. Hiiki mammaaksa kana maalidha? Akka abaluu? Akka abaluun sirbaa morma nama jal'isaa. Akkuma abbaan sun of jedhee sirbetti iyyuu morma jal'isuun hin danda'a jechuun dandeessa. Akkam? Amma fakkeenyaaf akka abbaan sirbutti morma jal'isuun hin danda'a jettee? Akka abaluun sirbaan abaluu jechuun nama biraa jechuudha. Akka abaluun sirbaan morma nama jal'isaa. Inni jettu amma fakkeenyaaf abaluu jechuun amma. Abaluu jechuun nama biraa jechuudha. Nama laaltee fakkeessi nama boo'ii fakkaadhaa jechuu akka jechuudha. Akka abaluun sirbaan morma nama jal'isaa. Haala akka abaluu sanaan taa'ettee qolee kan kee jallachuu danda'a. Wanti sanadhaa akkamti jallata qoleen akkamti jallataa kan gaaffii koo. Akka abaluu sana nuuf jecha yookiin immoo maaliifan akka abaluu sana hin ta'u jedhee jallachuus hin danda'a. Waan hin dandeenye nama ilaalanii gochuuf yaaluun miidhaa qaba jechuudha. Sirriidha kun. Isaa gara sana tokkos si dabale. Haadhattuun intala hin amantu. Haadhi hattuun intala hin amantu. Haati hattuun intala hin amantu. Waan ofiisiitii waan hattuu taateef intala sana amanuu dhiisuu dandeessi. Ofii waan hattuu taateef? Hin amantu intala sana. Meeqanii caalaa ibsu? Innas hin jedhu ofiisiitii waan hattuuf isheen kun isin jalaa atteettee hin amantuuni. Yaa ofii hattuu waan taateef namni hunduu hattuutti fakkaataa. Amma immoo gaaffii keenya isaa dhumaatti dabarraa jechoota tokko tokkoon hiika isaanii si gaafadha hiika isaanii ittiin ayyaana ilaaltu jechuudha jechuudha. Ayyaana ilaaltu. Ayyaana ilaaltu. Ayyaallaallattu shaakee ayyaallaallattu seensan. Jechichi maal jechuudha hiiksaa maal jechuudha. Ayyaallaallattu jechuun innaan siin jedhu fakkeenyaaf ayyaallaallattu. Ayyaallaallattu jechuun ayyaallaallattu. Maal jechuudha? Maaltu jira jettee jechichi sirbaaf akka ta'uttidha kan inni walitti qabnee ayyaana ilaallattuu jedhameef. Garuu jechi isaanii guutuun isaa ayyaana ilaaltuudha. Ayyaana ilaaltu jechuun nama haala ilaaltu jechuudha. Haala nama ilaalu jechuun amma tokko yoo sooromtee si jaallatee gaafate waa dhabdummaa sirraa fagaatu iddoo tokko malee akkas ayyaana haala jiru warra ilaalan jechuudha.
Meeqootota Oromoo keessaa nama beektuuf nama jaallattu nama muraasatti. Abdiisaa Gabaayyaa jaalladha. Abdiisaa Gabaayyaa ati iyyuu jedhatteetta maaliif jaallattee maal hojjetan maaliif jaallatte? Xaaliyaan gara Itoophiyaatti dhufan. Innaa xaaliyaaniin akka deeggaruu wayii boqotee. Dibsisuuf barbaadanii. Dibsisuuf barbaadanii. Innaa Itoophiyaan immoo bakka numa dadhabde. Innaa Abdiisaa Agaan immoo saba isaatii wajjiniin Itoophiyaa kana gargaaree xaaliyaaniin gara biyya isiitti deebisee rabaasu. Kanaafanii Abdiisaa baay'een jaalladhaan. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya sagantaa keenya akka irraa bohaaraa jirtan irraas barachaa akka jirtan abdii qabna. Amma gara dhumaatti deemaa jirra. Mee dhuma irratti dhaamsa yoo qabaatte nama galateeffattus yoo qabaatte carraan laadha. Kan hin galateeffadhu Abiraam Guddataa Tolosaa baay'ee galatoomi. Tsiyoon jiraataa isii tamma kanaan naga'e Tsiyoon jiraataa baay'ee si galateeffadha. Baay'een si jaalladha. Maatii koo wal caalan baay'ee si jaalladha. Galatoomi jireenya wal waraa waaqayyo siif kennu. Armeen kan koo mana namaa hojjettee na jiraachisaa jirti wanta ta'eef ani immoo barumsa kan koo raawwadheetan armee kan koo lafaa ol kaasitan armee kootii wajjin jiraadha. Armee kan koo baay'een si jaalladha. Galatoomi. Tis galatoomi guddadhu waaqayyoo waan yaaddee biraan si haa ga'u. Mo'aas Zarihuun yeroo kee irraa gaanu qooddee sagantaa kichuu irratti dhuftee jireenya kee keessatti wantoota agartee wantoota nama barsiisan baay'ee nu qooduu keef guddaa galatoomi. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya sagantaan kichuu kan torban kana akkasitiin bareedee istuudiyoo keenya irraa kan isin bira ga'e kanadha. Sagantaa har'aa qopheessuudhaan kan isin wajjin ture Abdii Amsaalotii akkasumas ogeessaa teeknikaa Dibaabaa Kinfuu Nafaana ture. Nu daawwachaa nu wajjin turuu keessaniif guddaa galatooma. Sagantaa kichuu kan torban dhufuutiin aga walitti deebinutti nagaatti.